Buziyyeen deefirraa dhukee kaastee waan dubbatu anga wallaalu dirasitti innis osoo hin beekin akkamittiin dhugaan irratti bahuu dandeesse Ruutaan gaafa tonkolii hojjettu sinidhaan kan isheen fayyadamtu dubbachuu akka hin dandeenye dirasitti jennaan atis cal jettee akkasumas Abiraamii mucaan si jalaa badeera jennaan laxxi jedhee taa'aa ture isa kanaafiyyuu aniifat immoo waan an eegaafannee fi waan ati fuutee natti fakkaate jennaani maa bilbilteen hangaafatini mucaan akkasitti badee jira waanta ta'eef jettee maanatti inaasawini osoo natti naasayin baatee miidiyaa irratti maaliif waan akkasii haasoftaa jennaan maalin beekaa ani ganneettiyyuu siniyyuu deebistanii kennuu dandeessu jennaan nuti immoo ganneen eenyuu fidha kan ishiin fira taate kanii jechaatoo jiramu jechuudha mee yaa biyyaa nutiyyuu addunyaa mararra teenyee jechuudha osoo ganneen hin fidin durayyuu mucaan gannee bira jira mucaan maatii Ruutaa bira jira jennee dubbachaa kan turre mee Ruutaan akkamittiin shakkitu jettanii yaaddume naga fayyaanni jaalalli waaqayyo sinidhaaf haa baay'atu jechuun jaaladha egaa akkuma nuti buziyyeen sinin dhiistu jennee dubbachaa turre deefiidhaan waamtee jechuudha dhukeerraa kaasteetu jirti jechuudha dhugaa dubbachuudhaa fi wanta tokko adda baafachuun barbaachisaadha Ruutaanis immoo haadha taatee akkuma sinin jechaa ture yaa biyyaa maayikii qabattee waraabuu hin dandeessu turte jechuudha warra Ruutaa deeggartanii dhugaan sinin jira jechuudha dhugaa irratti hundaa'atii nama deeggara shafaffattanii gaafa jettanii nama deeggartan boru jireenya keessan keessattis amala akkanaa sin bareedu jireenya keessan bada waanta ta'eef seeraadhaan haasawaa sinin jechuun jaaladha sila nama tokko jaalattaniif qofa badisa safana nama hin deeggarina ana yoo na jaalattaniitu ta'e jechuudha qiddoodhaan badisa qofa na hin deeggarina iddoon itti dogoggore lakki iddoo kana tokko sirrii miti jettanii na deebisaa yoo na deeggartaniitu ta'e ani wanta gaarii wanta bareedaa ta'e hojjechaan dhufaa jechuudha boru saba koo fuulduratti illee jaalatamaadha jechaadha kana nani dhufu jechuudha gaambeettu buziyyeedhaanii dhugaarratti hundooftii ifaan ifatti waan garaagara haasoftii hin dhuftee gaafa dhuftee jettu argitaniitu jirtu seeratti singeessa maalittan singeessa jechaadha kana isheen turtee shibichaas seera beekanatti fakkaate iskanaafiyyooti dhugaan keenyas immoo baay'eetu jira mucaa fiddeetu dhufteetu jirti ganniini argitaniitu waan hundumayyuuti jedhamee hin dhufedeef gaafa dhufu nagaa keeyyuu hin barbaadu ani bilbilaa waan baay'eesitti haasaweera maalidhaan iddoo sanatti ta'aa ture maalidhaan iddoo sanatti hojjetamaa ture jennaan ani wanti hin beeku hin jiru siruma isaa akka nama kunoo deefiyyoo hubattaniitu ta'e akka nama kunoo araqee dhugee arrabni hidhamee jechuudha hin hidhame jechuudha sirriitti dhaqaatee ilaalame fuula isaa keessa ilaalaa fiidicha dhaggeeffadha maal ta'eet akkas ta'e mucaan jechuun maal ta'e ati qoy dhiira miti ati dhiiradha bakka tokko dhaabbadhu gaa'ela qabaa mana qabaa dhala qaba erga jettee bakka tokko dhaabbanni barbaachisaadha ijoollee diraamaa hojjetanitti ittiin makamiin yoo as keessaa machaa'uu beette malee jechuudha inni kun immoo jechuudha kan Abiraamii gadiiti dhugaa dubbachuuf taanaan deef jechuudha Abiraamiyyuu wayyaan akka yaadee jirutti Abiraamiyyuu wayyaa jechuudha domboloq jedha jechuudha maa jechuudha akkana hangafa dhakkuwaati jabaachuu qabda gorsuu qabda seeraan takka Hermeellaa takka Abiraam takka Ruutaa takka Ifaa takka Buziyyee fakkaata waan isaan beekan inuma marqama jechuudha na sinobboloonni garamitti jirtu gargar ba'umsa keenya barbaadanidha isheen sitti fayyadamtee tonkolii garaagaraa hojjatte mucaanis hin banne jenna mucaan bade jette hin boochi dhuftee jenna Ruutaan tonkolii garaagaraa hojjatte jenna tonkoliin hojjanne Ruutaan tonkolii maal hojjatte dhalli bade jettime wanti isheen asirratti tonkolii goote tokkollee hin jiru isa kanaafiyyuu jennaan walii galuu hin dandeenyu ati sammuun kee sirriidha hin hojjetaay garuu akkam ta'aa jirta wanta adda akka hin uumamne jetteen jechuudha dhugaa waaqaan kabalteen jechaa tura jechuudha calli gochisiisuu barbaaddeetti jechuudha jabduudha dhugaa dubbachuu baga dhalatte waaqa baga garaa haadha ishee keessatti nafeen ani nama hunne qabdu na jaaladha maaliif akka ta'e hin beeku jechuudha na cimtuudha isaan keessaa cimtuu dandeessuu waan taate rabbi yoona sila jarittiin kun iyyuu waan ila allayyaa walajjeefte natti fakkaata Ruutaa fi Abiraamiyyuu yoona waliin dhiisan turan dhugaa rabbi jechuudha toshiin gidduu isaanii jiraachuu baatteetti ta'e waaqi saamti kun iyyuu wal nyaatu maleessaa ifaanumtii fi deefiyyuu waliin dhiisan jechuudha
haala sanaan bakka mansoomnee kaleessaa waan baay'een goone ishiin amma malee yoo mucaadhaan baddeera mucaan akkas ta'eera jettee fetteenaan gizee baay'ee akkas jetteetti ani osoo mucaan koo badeera ta'ee kaameraa qabadhee dhaabbachuu hin danda'u lafan kaadhutti kaadhee iddoon seenu seenee yoon beeksisuu ta'es beeksiseen barbaachisa malee kaameraa fidadhee akkas ta'uu hin qabun ture. Gannis immoo yoo taateetti ta'e innashin akkasitti boochuu innashin akkas taatu maaliifi cal jechuu dandeesse tasgabbaa'e jechuu ni dandeessi turte bilbilteeyyi. Isa kanaafiyyuu jalqaba walii galaniitu waan hundumaayyuu xumuranii kana hojii kana hojjechuu yaalanii. Buziyyeen na jalaa fuudhe immoo hin jenne ishiin mucaa narkaa deebi'eere mucaa narkaa dhufeera jennaan akka gootaan galchitanii jedhee jechuudha. Jaanjaan kun akka gootaan gootaniitu naannessitanii galchitanii jedhee jechuudha. Yamannyaame hojiin kee sirrii mitiidhaanii hojiin kee sirrii miti yeroottaadhaanii maaloo ani dhugaa dubbachuudhaaf yaa obboloota tiiktookii irratti jechuudha namni kutee mucaa fi ruuttaa qofa jechuudha morma mucaa kana maali jookol wanneen kun mee jechuudha dhugaa dubbachuuf luqqeettuun mucaatti hin jiru morma mucaa keessaa cituuf isa viidiyoo yuutuubii caala tiiktookii irraa dhaqaatii ilaalaa maaloo arraa maanni ani dhugaa garuu mucaan sun nagaadha maal ta'e akkas ta'e jechuun nagaan turre mucaan fayyaa turre jechuun guutuu ture dhiiga guutuu ture maal ta'e akkasitti nuuqachuu danda'e inde moo sarraatanyaatti jeexxee sarraatanyaatti lola kakkaastee yookiin hojjettuun tokko dhugaa dubbachuudhaaf gaafa warri fageessanii yaanni daa'ima fa'i yoo ta'aniiru ta'e gaafa aatimiitu yoo miidhan yoo seeraan nyaata hin laanneef moo maalidha dhugaan agarsiisana baay'ee tokko jechuudha sana saa ta'uusaa walii galuuf hin dandeenye jechuudha. Buziyyeen garuu iddoon deemu nama bira deemu qaba mulu bira deeme nan gaafadha. Abrahaamis yoo ta'e immoo soba akka ta'e beekee callisee beekee ta'eyyuu akkasittidhaan simmi jechuu yaale jetteeni itti kaate jechuudha. Walii galuu hin dandeenye sannaa kan waliin bashannanii waan baay'ee jedhanii achitti ishii gatee deeme jechuudha. Achitti ishii gatee deeme nanaasofsiisaa karaa ittiin walii galuu qabnu walii gallaa ani waan hin godhu wallaale jettee jechuudha. Yoo ta'u baate immoo akka ifaa taata jette akka ifaa taata jette dhugaa waaqaa akka ifaa taata jette inni sun reefaa ifa koo isisanii miti kan baasan akkas taata jetteen itti akeekkachiisa laatte jechuudha. Inni biraas immoo Aimee fi Biruukeen wal arganiitoo jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf maani jaalalli isaanii dhugaa waaqayyo isaanitti irraanfatu arabas ma'aam dhugaan inaaffa waan ta'e na qabe jechuudha. Inaaffa waan ta'e waaqa ani yoommuun gola kana keessa bahe mana kana keessa bahe bakka jireenyuma kooti jedhee jireenya koo jiraadha yaa waaqayyo yoo waan hundumaan iyyuu kaasoo na guuchiftaan jedha dhugaa rabbii jechuudha. Na bakka immoo waan ta'e na qabennaa sana akkasitti walitti marmaramanii maal jedhan jechuudha. Na waan dubbatan akka wallaalu dirasitti jechuudha. Biruukeenii dhugaa dubbachuudhaaf sini addadha jechuudha. Jaalalli dhaloota sana addadha dhugaa waaqayyo jechuudha. Warri safaana jiranoo ani yeroo baay'ee hiriyoota naahii faana jiranii fi hubiyyee fa'i faana jechuudha. Na kan Biruukee kana faana jiran baay'ee tokkonin deeggaraan jechuudha. Gorsanii nama deebisuu rakkoo jiran keessaa nama baasuu nama jechaan immoo nama sakkanaate jechuudha. Na baay'ee tokko nama gammachiisaa namatti tolaa aara nama galfachiisaa dhaloonni illee gaafa kan argan illee waan gaarii baratu jechuudha. Isa dhugaa waan bareeda ta'e baratu jechuudha. Kanaaf inni kun baay'ee bareedaadha. Abeelis immoo warra mannaati Sooliyaan na kofalchiistee na dhiisuu didde dhugaa dubbachuudhaaf kana dura mannaati Maartiin na yaadadhu jetteeniiti kennaa kenniteef Abeeliidhaaf nan irraanfatin jettee Sooliyaanis bilbilaan gurgure jettee har'asa ijoolleen akka laaptooppii irraa taphattu kenniteefi akka nan irraanfanne gaafa kaatus gaafa teessus na yaadadhu jetteeni eessaa fiddee dhufte sarkaa fuudhu osoo jedhuuni bilbila kiyyaan gurguree toosii bite jetteeni anina sana wayinee dhiira Oromoo
miidhamte jechaan ture kottu wajjiniin deemnaa jedhee bakka sana fuudhee deemeetoo jira jechuudha. Yaa salphina yoo jechuun bilbilli gaafa bitame kaartoonii qaba chaarjii qaba waan baay'ee qaba jechuudha. Na ishiin kan ijoollee ittiin taphattu fiddeetu wanniidhaan hashagdeetu irratti xibbee taphatti jechuudha. Kanaaf iyyuuti sooliyaa ilaa ruuttaa faana oolaa jirta waan ta'eef deebi isin jechuun jaaladha. Sijjammar abeel siin taatu intalli kun siin taatu. Wanniidha jechuudha. Ani dura ishiin jaaladhaan ture edda ishiin irratti hojjette. Maali hojii nama irratti hojjetu waan darbee namaaf haa hojjetu malee saayi. Dhugaan siniin jedhe maaxa xaxaxxu yoo baay'ate waggaa 60 waggaa 70 jiraattu hin xatiinaa dhugaan siniin jedhe makaraa guddaa rakkoo guddaa keessa galtu nama sin xireeffata waan ta'eef. Inna I love you hordoftoota kun.